Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti asuma dura chaanaalii kooti faarratata subscribe share like gochuun dagatana san jedha. Shamarreen baay'een dhiirota waan akkana kan raawwatuuf yookaan immoo dhiiramu akkana ni jaalatu garuu yeroo baay'ee ol baasanii ibsachuun baay'ee ulfaata. Kanaafuu isin immoo horii dhiiraa beeku isinirra jiraata. Nuuf beekaa waan nuti isinirraa barbaannu. Osoo isin nu raawwatanii kan daraan isin jaalachuu ni dandeenyu kan isin jaalannus kan akka mana abbaa manaa keenyattis isin barbaannu isin jedha. Eshi inni tokko kan qulqullina qaama isaa eeggatu dhiira qulqullina qaama isaa eeggatu baay'ee jaalatu. Kanaafuu ati mootiyyuu yeroo baay'ee dhiironni kan fokusaa irra godhanii isin jedhan gara firiinsi mataa isaanii qofa ta'uu danda'a. Garuu isin kan barbaadu hanga qeensa luka kan keetii ta'uu hin dagatin akkuma ati narraa barbaaddu anillee sirraa barbaada. Akkati qulqullina eeggattu. Kanaafuu ati yoo sanniin hin ta'in dura har'arraa jammarikaa seensadha. Inni lammaffaan immoo shamarreen dhiira akkamii jaalatti yookaan immoo dhiira akkamii feeti garuu hin dubbattu. Inni lammaffaan kan isii wajjin kolfee taphatu kan isii wajjin yeroo dabarsu haadha manaa kan kee lubbuutu habibjitu jedhi taphachiiskaa yeroo maraa hojii jiraatanis nyaata as kennii ati maaliif nyaata hojjettidha ati maaliif kana godhin no. Yeroo kenniif hojii dabarsu guyyaa tokko osoo beektuyyuu akka nama hin beekne illee ta'uun barbaachisaadha. Yeroo mara nyaataan isii cimu yeroo mara mootiyyuu wanta mana keessaati maa kanarraa ati maa uffata kan koontu hin tokko se'atu maa uffata kan koo miicin maanaan qopheessin kana yeroo qabda. Kanaafuu yeroo hojii dabarsu akka isiin darasi jaalattu barbaadde fageenyarraallee halaalarraallee walirra jiraachuu dandeettan. Silkii yeroo baay'ee yeroo hojii naasoftu yeroo garuu osoo yeroo qabduyyuu hojii naasoftu isiinoo maal hojjetti yeroo kana maal asab jettee yaaddu yaadee fi dhaqi yeroo hojii dabarsu silkii keessatti wajjin haasa'i waan isin barbaadu gaafaadhu waan of fuulduraa kaayyoo keessa hojii haasa'i habiibi. Inni sadaffaan himmootuyyuu kan hiriyoota isii kabajuuf yoo sin jedhatin hin jedhu duraan nama baay'een wal beekti ta'uu danda'a isii garuttuyyuu ati hiriyoota isiitirraa kutuu ni yaadda. Ati waa baay'ee raawwatta ati wanti bakka hiriyoon isaanii sin ajabu ta'uu danda'a garuu isiin hin ajaba garuu isiin ni jaalatti minaalbaata laayee fi ati hin beekne waa baay'ee hojii dabalatee ta'uu danda'a. Kanaafuyyuu ati yeroo maraayyuu akka isiin si jaalattu yoo barbaadde sin jedha kabajiif hiriyoota isii nama isii cinaan jiru. Kanaafuyyuu kabajaan immoo namuma kamiiyyuu ni danda'ama jechuudha. Nama kabajuun gaariidha sin jedha. Kanaafuu akka isin darasi jaalattu dhiira akkamiis feeti kan hiriyoota isii kabajuuf baay'ee feeti. Kanaafuu kabajuuf hiriyoota isii. Arfaffaa kan qarshii qusatu gamaa gamanaa kudhanuma bakka kanatti achis dhaqee hoteela sanis seenee bahee kanas raawwadhee akkas godhee jedha jechuudha. Yeroo baay'ee dhiirri tokko waan qarshii balleessanii fakkaatan garuttuyyuu daameejii godhan qarshii jechuudha. Kanaafuu isin qarshii qusadha. Shamarran ni jaalatu nama qarshii qusatu dhiira qarshii qusatu daran akka shamarran isin jaalatu yoo barbaadan qarshii keessan qusadha. Sanittis gaabbazuudhaan yookaan immoo tunis dhuftee bareedduudha. Tanammaa hadhaa chilee wajjin gaabbasuu qaba isii wajjin dhaabbadhee kolfuu waan tokko beeku garuttuyyuu miti ati anjanajanii dhibba garuttuyyuu takka. Yoo musliima taate hin jettin minaalbaata lama sanuyyuu jireenya kan kee bareedina yookaan mootii kabajaan jiraachuu dandeettu yeroo ciqici keessa jiraatte malee. Kanaafuu takkitti musii hojjesin jedhaan akka kan kooti. Kanaafuu ati qarshii kan kee qusadhu shamarreen hin jaalatti dhiira qarshii qusatu sin jedha. Ishi inni shanaffaan kan isiif hubatu baay'ee jaalatti shamarreen jechuudha ni barbaaddis argachuu. Kana isin jedhe minaalbaata yeroo hojii jiraattanii mana keessatti ta'uu danda'a. Minaalbaata isii dhukkubee ciisaa jiraachuu dandeetti. Ati yeroo kanatti waan isin raawwachuu qabdu raawwachuu qabaat waan baay'ee jechuudha. Waan isin duraan raawwadhu ati dalaga. Yeroo baay'ee namni maqaa akkamiin baasa yoo nu haadha manaa keenya yoo isin haadha manaa keessa qaqqaartanis hin jette kana dhiirummaan isaarraa qannas maal akka dubartii kanuma akkasuma no hin jedhamu tokkummaan jiraachuu yookaan immoo jaalalaan jiraachuu jedhama akka kootti. Bultii gaarii jechuun waliif yaaduu wal amantummaadhaan waliif yaadanii wal wajjin jiraachuudha jaalalaan jedhama akka kootti garuttuyyuu wal gargaaru badii hin qabu. Kanaafuyyuu har'arraa araada ta'e haadha manaa kan kee hubadhuuf siin jedha. Eshi inni shanaffaan kan isii qabaachuu isaatti boonu baay'ee jaalatu. Kana osoo hin jedhamu
dhiironni baay'een erga jaalatanii isiniin fuudhanii booda haadha manaa isaanii harkaayyuu qabatanii gadiin ba'u kan itti sarkaran baay'ee jira. Karattuu iyyuu ati saniin yoo isinuu si harka laafteetiin jette ati mootiyyuu isii jajjabeessuu qabaata. Maaliif jennaanii situ dhiira kaan dhiirri tokko yeroo baay'ee jechuudha. Surree uffate qofaa fi dhiira ta'uu hin danda'u. Haati manaa kan kee yoo kufte harka qabdee ol kaasuu qabaatta malee tan biraa isii cinatti barbaaduuf deemuun sirraa hin eegamu jechuudha. Kanaafuyyuu ati mootiyyuu akkas raawwachuu osoo hin taane yeroo baay'ee isii qabaachuu keetti gammaddee waan isirraa hir'ate ati bakkeessan habiibtii bara osoo akkana raawwatteet niin jette si baay'ee sirraa bareeduu danda'u. Kan mootii waan akkana osoo itti dabaltee niin jette baay'ee bareedni bareeddaa haati jedhee isitti himi siif haa hubattu. Kanaafuyyuu isii qabaachuu keetti akka gammaddee jirtu yeroo maraa akka isiin boontu itti himi. Ni jaalatti nama akkas jedhu ni shamarranii isiniin jedha. Eshi dhiira akkamii jaalatti shamarran? Dhiira akkamii feeti shamarran abbaa manaa isii akka ta'u? Inni torbaffaan kan ofitti amanamummaa qabu yeroo mara dhiira bakka gashashee yookaan immoo diiwaan bakka alqarshaa jedhama jechuudha afaan Amaariffaatiin. Dhiira bakka yeroo mara akka dubartii hin jaalatan yeroo mara xaggaarraa dhaabbatu jechuudha. Kan dhaabbateetiin jedhu kan yeroo mara ofitti amanamummaa qabu ani hin danda'u malee hin danda'u kan bira hin jirre jechuudha. Hangituma ta'e kamiyyuu kan qaamuu danda'u jechuudha. Wanti tokko yeroo gara isiitii dhufeetiin jedha sanillee kan qabatuu danda'u jechuudha. Dhiira ofitti amanamummaa qabu ni jaalatu shamarran isiniin jedha. Eshi inni 8ffaan kan dalagatu dalagachuun nama mararraayyuu ni eegama. Gartuuyyuu yeroo baay'ee dhiironni maali walitti dalagannee bultii ijaaranna jechuu dandeettan miti. Ati minaalbaata danda'i hanga dandeettu jechuudha. Hanga dalagee qabeenya qabaachuudhaaf jireenyi kudhan hin guutu isii sagalee gartuuyyuu haga 9 guutu san gammachuun jiraachuudhaaf har'aa tana kai har'aa yeroo dargaggummaa sitti jirtu kan har'aa yeroo sibiila abbaa fedhii qucee kan keetti baadhattee deemuu dandeettu kan dalagaan eenyumaaf illee ni barbaachisa. Kanaafuyyuu walumaa qabatte shamarree ni jaalatti dhiira dalagatu. Kanaafuyyuu yeroo kan kee karaa gubbaarra dhaabachuudhaan yeroo kan kee janajanaadhaan yeroo kan kee TikTok keessatti waa mara dhalaa kaanii kan iddoo karaa fiiguun osoo hin taane bultii tsadaa jedha yookaan immoo haadha manaatiif abbaa manaa nama qannaasos ta'uudhaaf ati dalagachuu qabaatta. Kanaafuyyuu dubartiileen ni jaalatti dhiira dalagatu siin jedha. Dalagadhu dalagaan kabajaadha. Eshi inni 9ffaan kan kennaa kennuuf ni jaalatu. Kan kennaa kennuuf yoo sin jedhu kennaa bakka wanta harkarratti godhatan ta'uu danda'a yookaan immoo habilii mormaa wanta kana qofaa miti habiibii ni jira jechuudha. Wacii mana keessaas ta'uu danda'a. Kiisii kan kee keessa ol baastee jechuudha. Hodha habiibtitti har'aa ati kana raawwatadhu yookaan hin jedhiniin iyyuu maaliif kana waan barbaadde raawwatadhu jedhee kenniif mee haa raawwattuun sitti haa gammaddu rahaa sitti haa argattu mee yeroo maraayyuu ati qarshiidhaan gaddaa an akkas godheetiin hin jedhe san ati eessa gooteetiin hin jette achi kaa'eetiin hin ture garuu tuu qarshii san hin argine. Namoonni jedhamuun yoo ati seeraan qabaatteetiin hin jette haati manaa kan kee eessaayyuu hin gootu qarshii kan kee simaaf ultima kan kee keessa galchiitii malee jechuudha. Kanaafuyyuu ati walii qabatte akka isiin akka dhiiraatti sitti gammadu yeroo kan barbaaddu akka dhiira ta'us yoo barbaaddeetiin hin jette akkuma dura jedheetiin jedhe dhiirri tokko dhiira kan jedhamu surree uffate qofaaf miti waa baay'eetu sarraa eegama. Kanaafuyyuu ati keessa kan kee keessa ol baasee yeroo tokko hodhu habiibti koo jedhee akka isii sitti gammaddu akka isiin abbaa manaa qabaachuu sitti beekte sitti gammaddu jechuudha. Eshi inni 9ffaan kan isii kabaju kan isii jaalatu kabajaan ni barbaachisa jaalallees ni barbaachisa. Haadha manaa kan kee jaaladhu kabaji. Kanaafuyyuu daras jaalatti isiillee jechuudha. Kanaafuyyuu jaalala kennii fi kabaji yeroo maraayyuu jechuudha. Yeroo maraayyuu jaalala dura kabajaan haanu qabaata. Kabaji jaaladhu sin jedha. Kanaafuyyuu dhiira akkamii jaalatti shamarree kan kabaju kan jaalatu ni jaalate. Eshi inni 11ffaan kan warri isii kabajuuf nulachuu raayyuu hin eegamu sun jechuudha. Kanaafuyyuu isinis kabaju qabaata atis kabaju qabaata. Gartuuyyuu shamarreen dhiira warri isii kabajuuf ni jaalatti kan kabajaa isii eeguuf ni jaalatti sin jedha.
Inni kudha lammaffaan kan obsa qabu. Kan obsa qabuu fi ofitti amanamummaan walitti qixxaayuuf deeman. Kanaafuu isin jedhetiin hin jedhu yeroo baay'ee jechuudha. Dhiira boo yookaan immoo wantuma argitti bakka wantummaan hoyyoo qunnameetiin hin jedhe. Ani maaliif wanta akkana ta'eetiin hin jedhe bultii kan keessatti milkaa'ee yoo jedheetiin hin jedhu kanatu dhufe akka jettee kan bootturoo kan ta'u taatu dhimma yoom akka dhiiraa ta'aa seen jetti jechuudha. Kanaafuyyuu dhiira xankaaraa yoo ta'u barbaadde obsa qabaadhu kan osoo imimmaan asirratti gaheeyyuu duubatti deebisee dhaabbadhu jagnaa ta'ee seen jedha. Akka shamarrees jaallattu jechuudha. Inni kudha sadaffaan kan yeroo hunda warra isiitis ta'ee nama isii akkabaabiin jiruun hin daffarsisne yookaan himmootuyyuu akka isii morma gadi hin daffarsisne yeroo maraa sababa keetiin akka isiin akkana qaxxeetti dhaabatte deemtu ati nama jabaa ta'uu qabaatta ati nama goobasee isii boonsuu ta'uu qabaatta ni jaallatti nama isii gadi hin jechisiisu yeroo maraa yookaan isii cinaa dhaabbatu kan dabarsee isii hin kennine walumaa qabatti kan yeroo maraayyuu akka abbaa manaa jechuudha. Ati abdii qabaachistu yookaan himmootuyyuu ati isiif akka jirtu beeksisuu qabaatta. Namnummaan kamiyyuu kamas kan dhufeetiin hin jedhu harka itti baneetiin hin jedhu ta'uu hin qabaatu jechuudha. Ati haadha manaa kan kee kabachiisuu qabaatta. Karaa maraaniyyuu hiriyoota isiitirraan haadha abbaan keetirraan warra kamiyyuu nama isitti dhiyaatu jechuudha ta'uu hin danda'a. Inni kudha arfaffaan kan yeroo hundaayyuu waan isiin dubbattu yookaan himmootuyyuu waan isiin jettu kiyyattaa qofa osoo hin taane isirraallee hubachuu qabaatta jechuudha. Kan isirraa hubatu kan isiif hubatu akkuma duruu dubbadheetiin jedhe kan yaada keetii fi bakka walumaa qabatti kan haasayaan waan tokko hiikuu danda'u waca tokko malee jechuudha. Haasoftee jidduu nama lamaanitti haasawanii waan tokko hiikuun jedhamu jira. Kanaafuyyuu kan haasayeetiniin waan tokko jidduu keessatti uumameetiin jedhe hiikuu danda'u dhiira akkasuma shamarreen tokko baay'ee ni jaallatti. Isin jedha qophii kan koo asumarratti xumureetiin jira. Hanga ammaa waan daawwattaniif galatooma isin jecha hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura. Baay'ee like share gochuun dagatanaa isin jedha. Ciao.